Ashama harka fuunee kabajamtootaaf jaalatamtoota hordoftoota maatii YouTube chaanalaa Billoo akkam nagaa keessanii anis nagaa kooti rabbii galanni haa ga'u. Egaa warroonni hanga ammatti maatii keenyatti hin dabalamne yoo jiraatan Billoo subscribe godhuun maatii keenyatti dabalamaa isin godha. Akkasuma barumsa guyyaa guyyaadhaan asirratti ergaawwan garaagaraa akkasuma warroonni Saudi Arabiyaa keessa jirtan shabaka bilaasha data bilaasha akka itti fayyadamtan aappiilee jiran hunda aappiin torbeen torbaaniin guyyaa guyyaadhaan jijjiirama. Innis duraan qabdan update ta'ee shari'aa yookaan sim kaardii isin qabdan hunda irratti isiniif akka dalaguuf update godhaa jira shirkaan isaaniiti. Barumsa akkanaa kana argatuudhaaf aappiin isin duraan qabdan yoo isin jalaa dhaabbate update ta'ee akka inni dalagu jiru qubaan qabdani. Waan akkanaa kana hordofnee dalaguun isin biraan gahuudhaaf qophiidha. Warroonni maatii keenyatti hin dabalamne yoo jiraatan Billoo subscribe godhuudhaan maatii keenyatti dabalamaa isin jenna. Akkasuma hiriyoottan keessaniif share godhaa viidiyoolee nuti isiniif gadhiifnu akka nama hunda bira gahuuf like godhaa isin jenna. Har'as warroonni shari'aa moobaayilii qabdan appilikeeshiniin HE Tunnel aappiin kun jechuudha duraan sawaa irratti dalagaa ture zeen irratti dalagaa ture moobaayilii garuu yeroo jalqabaatiif ammaan tana firii hojjetu eegalee jira jechuudha. Kanaaf maal gootanii warri duraan aappii kana qabdan ni hayxan isa duraan qabdan kana akkuma inni jirutti qabdanii firraa hayxanii jechuudha. Aappii kana firraa hayxan jalqaba jechuudha. Akkuma seentaniin shabakaa qabaatuu qabdan dirqama gizee hayxan waan gabbuufattaniin isa update gabbuufatuudhaaf isa kana firraa hayxanii jechuudha. Anas ammaan tana haqeen jira. Erga inni asii haqame Play Store keessa deemtanii itti barreessitanii jechuudha gabbuufattanii isa bira. Play Store keessa dhuftanii HE Tunnel plus search gootanii kana teessanii dhufa install godhattanii jechuudha. Isa update ammaan tana kun install gizee godhattan isa duraan qabdan osoo kana Play Store keessatti osoo inni isiniif gadi hin buusne isa duraan qabdan jalqaba firraa hayxanii asiin gabbuufattan update ta'eeti bifa haaraan isinii gabboo jechuudha. Yoon ammaan tana eegalee jira gabboo jira obsaan eegganna hanga inni nu dhumatu obsaan eeggadhaa. Egaa daawwattoota keenya kun dhumatu jira. Xumurarra ga'ee jira jechuudha kun. Obsaan eegganna networkiin kiyya waan dadhabaa ta'eef malaasaan nuuf gabbeen style ta'uu jira afarratti nuuf gabbaa. Achi booda ooppiin goonee seennuu qofa obsaan na hordofa. Okay, ooppiin ta'ee jira ammaan tana nu gabboo jira ooppiin goonee ni seennuu jechuudha. Ooppiin jennaani dirqama isin gizee waan kana gabbuufattan shabaka wifi takka ammoo shabaka biraa ilaa qabaatu qabdan jechuudha. Akkasumallee Play Storeen dalagee isiniif gadi hin bu'achi booda laayiter bakkeettu kanarratti nuti itan karaa harka bitaa okay jennaani achi booda ammas okay jennaani amma gizee bakka kana dhuftan bakka kana gizee dhuftan starting gootan istaniitum check update gootan jalqabarra eessa tuuxanii bakka kana tuuxan tuttuqaa sadeen kana jechuudha. Bakka antiyyaatti qabe kana bakka kana tuuxanii check update bakka kana erga bakka san tuuxanii booda haala kanaan isinii dhufa barreeffamoota kana keessaa isin kana tuqattanii jechuudha. Check updates bakka jettu kana tuuxan akka inni alaabaa isinii fiduuf check updates gootanii jechuudha. Checking for updates update hin taane ammallee erga jira itti deebisna. Rakkina networkiiti shabakaan keessan isin yoo jabaate dafeeti check isiniif godhaa jechuudha yeroo matakkaan.
daawwattoota kiyya check ta'uu isaa maaliin beeytanii fakkeenyaaf gizee bakka kanarratti xuuxan start bakka itti kanarratti yeroo xuuxan mee tuqeen isin garsiisa isiniin fidu. Tuqaatan start osoo hin taane akkanatti isinii fidaa jechuudha. Akkatti amma hin dalayne gizee xiqqaasti xiqqoo kanarratti xuuxan haala kanaan isinii fidaa alaabaa isiniin baasu. Kanaafuu akka inni alaabaa isinii baasuuf cheekiin godhuun dirqama jechuudha. Sarara tuttuqaa karaa harka mirgaa gubbaa tana xuuxanii cheek abdeetis godhuun dirqama keessanii jechuudha. Ayyee kun ammaan tana abdeet nuutee jira bakkuma laayitar jettu kana xuuxan ammas achi booda abdeet ta'uu isaa wanni beektaniin laayitar kana gizee xuuxan okay gootanii abdeet ta'uu isaa wanni beektan ammallee gizee bakkuma xayyaaraa kana jechuudha. Yoo barbaadan ammoo qasxii xiqqoo tanarratti xuuxan kunaas akka tana xuuxanii yoo barbaadan isaas xuuxanii tokkuma isaanii achi booda lammaffaa abdeet ta'uu wanni beektaniin ammallee wanni kun osoo isin hin xuuxne alaabaan gubbaatun jechuudha kanarratti deebiti. Kana osoo isin hin xuuxne jechuudha. Mee amma xuuxnee haa laallu. Gizee kana goone reefuma tana akkatti nuun baatu ammaan tana alaabaa nu baasee jira. Egaa as keessatti ammaan tana wanni haaroonni dhufe moobaayilii bakka kanaa jechuudha kuna. Moobaayilii X3 working area asirra kaattanii jechuudha warri moobaayilii qabdan. Warri leebaaraa qabdan ammoo asirra kaayyattan. Warri STC yookaan sawaa qabdanis asirra kaayyattan. Akka ajaa'ibatti isiniif dalagaa jechuudha. Akkasii egaa ammaan tana warri moobaayilii qabdan itti fayyadamaan isiniin jedha kuna. Warri moobaayilii qabdan asirra kaayyatanii itti fayyadamtan. Warri leebaaraa qabdan asirra kaayyatanii itti fayyadamtan. Warri sawaa asirratti akkasii obboleeyyan kiyya itti fayyadamaa waliif sheer godhaa. Alaabaan gubbaadhaa ammoo yoo ta jalqaba irratti isin dalaguu dides lammaffarra kaayyattanii Ameerikaa tana hunda irratti ni dalagaa. Yoo asirratti isin dalaguu dide asirra kaayyattan. Jarman irrattis United Kingdom irrattis ta isin dalagaa irra kaayyattanii jechuudha. Akkasii warri sawaa qabdan ammoo ta tokkoffaa tana irratti isin dalagaa moobaayiliinis akkasuma United States irratti isin dalaydi alaabaan saara diimaatti maratana hunda irratti ni dalaydi. Tana keessatti mokkorattanitti bakka isin jirtanii murteessaadha shabakaa keessanii hojii waan ta'eef bakka irratti isin dalagaa irraa afuran tana keessaa bakka isin dalagaa irratti guuttattanii isiniin jedha. Akkasii obboleeyyan keessaniif sheer godhaan isiniin jedha obboleeyyan. Barnoota gizee nuti isiniif gaddeefnu laayikii godhuun dagatina. Laayikii godhuun hin dagatina. Akkasii hanga warroonni shari'aa zeenii qabdanis yoo jiraattan aappii zeenii isiniif dalagu. Shari'aa feetan qabaattanii shabakaadhaaf akka rakkan koomantii jalatti naaf barreessaa. Akkasii isiniin jedha. Yuutuubii kiyya sabiskiraayib godhuun dagatina. Egaa gizee ilaaltan booda viidiyoo tana laayik godhuun hin dagatina. Laayikii fi sabiskiraayibiin keessan jajjabeessaa akkaan barumsa lammaffaadhaa qabaddee gammachuun isiniif dhufu na godha waan ta'eef jabaadhaa. Sheer waliif godha isiniin jedha. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.